baga waaqayyo gooftaan rakkina kanaaf qoromsa garaa garaa jiru kan hundumaa dabarsee baga nagaadhaan hunduma keenya yeroo kanaan nu ga'e. Baga gammaddan ayyaana guddaa kana gaddi meeqatu jiru, rakkinni meeqatu jiru, qoromsi meeqatu jiru, lolli meeqatu jiru. Oggaa kana ga'anii ayyaaneffachuun galata akka dhiyeeffatan akka waaqayyotti gammadan nama godha. Maaliif namni gaafa sarara ga'uutu iyyuu ilaala malee beeka malee waan waaqayyootu inni hin arginitu inni hin beekni isa hooshe bada namaaf hin galu. Nu kiristaanonni immoo rakkinnis nurra ga'ee nurras hin ga'ini cufaadhumatti waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee jireenya keenyaaf, waa'ee maatii keenyaaf gargaaramni iddoo kana ga'uun nuuf gammachuu guddaadha. Bara baraan galanni guddaan waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Dubbichi dubbii hafuuraati. Yesuus Kiristoos waggaa 2016 dhalatee araarri biyya lafaatti ta'ee fayyinni biyya lafaatti ta'ee gammachuun guddaa ta'e jijjiiramni wanti hundumtuun ta'e. Kanaaf nuyi amantii kana kee teenyetiyyuu akka nama Yesuus Kiristoosin simatutti ala sana Yesuus Kiristoos mucaatee dhalate simachuu irra caalaa har'a hafuura qulqulluu simachuu eebbaan gammachuudhaan ililleedhaan simachuun har'a ulfina guddaadha. Maaliif yoo jettan akkaataan jireenya keenya hafuura. Nu amma faarfanneen simanna taanaan dhuguma hafuura qulqulluu simannee jechuudha. Ililleedhaan fuula waaqayyo dura dhaabanne taanaan har'a dhugumaan nu hafuura qulqulluu simanne. Jireenya keessanii ka'a. Kanaaf faarfattoonni amma faarfataa dhufuu nummoo saanduqaa buunee faarfannee gammachuu keenya dhageessifna bakka. Wanti waaqayyoodhaaf godhan jira.